maatii chaanaalii reediyoo dhaamsaa nagaan rabbii guddaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jechaa har'aan tanaa sagantaa guddisa daa'immanii keessaa barbaachisummaa taphaa qabnee dhufnee jirra. Hamma xumura sagantichaatti nu faana turtanii jennaan waan guddaa tokko akka irraa barattan shakkii tokkollee hin qabu. Egaa sagantichi waa'ee barbaachisummaa taphaa daa'immanii irratti kan fuulleeffatudha. Hagamta akka daa'imman keessaniif yeroo taphaa akka laattan asumaan of gaafadhaa isiniin jechaa ittaansuudhaan warreen chaanaalii reediyoo dhaamsaatiif haaraa taatan marti keessanuu chaanaalicha sabskiraayib akkasuma sheerii fi laayikii fi koomentii godhuudhaan akka jajjabeessitan gamanumaan isin gaafadha. Egaa sagantichaa waliin turtii gaarii. Taphoonni daa'immaniif dandeettiiwwan armaan gadii dagaagsuu danda'u jedha. Saayinsiin guddisa daa'immanii dandeettiin takkaffaa dandeettii qaamaati yookaan fiizikaal iskiilisa jennuun fiigichaan utaaluu akkasumas barachuun waan haaraa barachuun ijoolleen qaamaa fi sammuudhaan akka ciman gargaara. Dabalataan taphoonni kunneen miira daa'immanii kan dagaagsaa deemanidha. Kanaafuu warri daa'immanii fi deeggartoonni maatiin taphoota akkasiitiif daa'imman keessaniif haala mijeessuun gargaara. Dandeettiin lammaffaa daa'imni tokko dandeettii tapharraa argatu dandeettii hawaasummaati yookaan social skill jechuudha. Sababiin taphoota baay'een hiriyoota waliin fooyya'uu jiran. Ijoolleen rakkoo furuuf yeroo waliin hojjetan fala dha'u. Hiriyoonni hiriyoomaaf walitti siqu. Namoota biroo dhaggeeffachuuf illee mari'achuu ni baratu. Waliin taphachuun ijoollee waa'ee hiriyoota garee isaanii akka yaadan gargaaruudhaan walitti dhufeenya yookaan hiriyummaa cimsa. Jireenya nama guddaatiifis ogummaa barbaachisaadha. Waltumsuu danda'uun isaanii mana barumsaa fi hojiitti fooyya'insa akka hojjetan jireenya isaanii guutuu hiriyoota akka ijaaranii fi maatii isaanii waliin akka jiraatan isaan gargaara. Fayyaa sammuu fi nageenya ofii isaaniis ni fooyyessa. Kanaafuu guddistoonni asitti wanti filuufii qabdan hiriyaa gaarii ta'uu qaba. Dandeettiin sadaffaa dandeettii miiraati yookaan emotional skills jennuun ijoolleen tapha yookaan pirojektii tokko keessatti yeroo badan yookaan yeroo itti seenan onneen isaanii akkasumas sammuun isaanii ni diriirsu. Namoota biroo wajjin jiraachuu fi yeroo hiriyoonni isaanii taphatan gammachuu gadda yookaan moofannaa itti dhaga'amu ni qooddatu. Akkasumas waliin ta'uun taphoota gowwoomsaa ta'e furuuf walitti dhiyaachuu ni baratu. Tapha tokkoof sarara yaadachuu yookaan tapha fakkeessaa hundaaf urjii ta'uu akka hin dandeenyes ni hubatu. Taphaanis shaakala waan hin tilmaamne yookaan mirkanaa hin taane waliin wallaansoo qabu akka ta'es walumaan baratu. Ijoolleen yeroo injifatan bashannana miiraa gammachuutti itti dhaga'ama. Garuu yeroo wanti akka karoorfametti hin deemne mufannaa isaaniis ni mudata. Innis sirriitti shaakala isaanii muddama keessatti sadarkaa mataa isaanii qabaachuu barbaachisaa akka ta'e asirratti ni gonfatu yookaan karaa isaanii kalaqa guddaa itti aanu diizaayinii gochuuf yaalii ni taasisu. Dandeettiin sadaffaan ijoolleen yookaan daa'imni keenya tapharraa argatu
dandeettii hubannooti. Innis afaan Ingiliffaatiin cognitive skill isa jennuuni. Yeroo barumsa taphaan ta'u ijoolleen tooftaa uumuu fi rakkoo furuu keessatti akka malatamu seelii sammuu isaanii diriirsuu barbaadu. Gammachuun taphaa dandeettiin sababeeffachuu walxaxaa yaadachuu fi xiyyeeffannaan akka guddifatan kaka'umsa isaaniif kenna. Ta'anii dhugaa jiru akka riil of godhan itti himamu caalaa baay'ee bu'a qabeessaadha. Dhugaadha. Gara fuulduraattis maal akka ta'u waan hin beekneef yaadni jijjiiramaa sun hundi hojii karaa haaraa fi qormaata jireenya addunyaa guddate sun kun isaaniif dhiyeessu kamiyyuu wajjin akka madaqaniif gargaara. Dandeettiin afuraffaa fi inni dhumaa daa'imni tokko tapharraa argachuu dandeessu kalaqni akkaataa waa'ee ofii keenya addunyatti itti himnudha. Dandeettii kalaqaa ta'uusaati yookaan kireetiivii isa jennuun. Egaa kalaqni akkaataa waa'ee ofii keenya yookaan dandeettii keessa keenya addunyaa nunalaa ittiin itti himnudha yookaan baafnee hojjennee ittiin agarsiifnudha. Kalaqa argachuun akka fiixaa akka fardaatti tilmaamamu salphaa ta'uu danda'a yookaan hanqaaquu osoo hin cabsin foddaarraa akka gadi buusuu kan si dandeessisu paaraashuutii diizaayinii fi fayyuu walxaxaa ta'uu danda'a. Taphni kalaqa ijoollee yaada hariiroo iddoo fi rakkoo qorachuu dandeettii kalaqaa guddisuudhaan shoora olaanaa taphata. Fedhii uumamaan beekuu qaban amanachuun waan barataniif ofitti amanamummaa ni kakaasa. Yoos hundi gahaan ta'an immoo kalaqni ogummaawwan hojii irratti gatii guddaa qaban keessaa isa tokkodha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota maatii chaanaalii reediyoo Dhaamsaa. Egaa daa'imman keessaniif taphootaaf haala mijeessaa kan isiniif jedhu asirraa meeseejii guddaa tokko yookaan ammoo ergaa guddaa akka ta'e hin dagattan. Egaa warreen hanga xumuratti nu faana turtanii hordoftan hedduu galatoomaa kan isiniin jedhu qopheessee dhiyeessa.